Toliigaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota tiiktaakii kiyya akkasumas yuutuub chaanaalii instaagiraamii feesbuuka kiyyaree akkam jirtu ani nagaa kooti galanni kiristoos fi haa ta'u immoo akkam fayyuma keessanii na bira hundumtuu nagumaa maal isiniin jechuu barbaade ara beeksisa hojjechuun barbaade innis maal waan beeksisuu barbaade seetanii egaa akka eeyyama waaqayyo yoo ta'e bilbila haaraa nan bitaati isaanichi yuutuub chaanaalii nan banaa jechuudha. Kan biraa TikTok illee akkasuma banee tanaan afaan Oromootiin viidiyoota afaan Oromootiin hojjedhu kophaattan poostii godha jechuudha. YouTube kiyyaa isa lammaffaa irratti jechuudha. Afaan Oromootiinis viidiyootan hojjedhu TikTok kiyya lammaffaa nan banaa isarrattan poostii godha jechuudha. Namni afaan Amaariffaa dhagahu afaan Amaariffaatiin, namni afaan Oromiffaa dhagahu afaan Oromiffaatiin akka dhageeffatuuf jechuudha. Kanaafuu beeksisa hojjechuun barbaada. Kan biraa immoo laayivii nan gala jechuudha. Itoophiyaa gaafa galee akka eeyyama waaqayyo yoo ta'e yoo baay'ate torban lama yookiin ji'a tokkoon booda gara Itoophiyaa nan gala. Egaa laayivii irratti wal agarra jechuudha. Keessattuu ijoolleen mana madaamii keessa jirtan wal jajjabeessinaa. Egaa gara biyya keenyaa gallee biyya hormaa irratti hin hafnu, biyya hambaa irratti hin hafnu, gara biyya keenyaa gallee hojii mataa keenyaa qabannee egaa keessattuu immoo yeroo ammaa kana yeroonsaa yeroo dijitaal maarkeettingidha jechuudha. Oonlaayinii irratti yeroo hojjetamu waan ta'eef yuutuub chaanaalii banadhaatii ijoollee warra biyya hambaa jirtan gara biyya keessanii galaa. Akkasumas immoo TikTok illee qabaadhaa isiniin jedha. Maaliif yeroo ammaa kana hojii kamiyyuu yoo bantan TikTok keessan irratti beeksisaati viidiyoota tokko immoo hojjechaati YouTube chaanaalii keessan irratti poost gochaati gaafa immoo YouTubein keessan sa'aatiin isaatii fi subscribein isaa isinii guute YouTubein illee qarshii isinii hojjechuu mala jechuudha. Egaa yoo heerumtan mana keessan taa'issanii jireenya keessan jiraachati akkasumas immoo jireenya manuma taa'issanii viidiyoota adda addaatirree hojjechaati. YouTube keessan irratti poost gochaati hojii keessan beeksisuu ni dandeessu, biizinasii keessan guddifachuu ni dandeessu jechuudha. Kanas isiniin jedha kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota kooti. Egaa namni wanta tokko hin yaale jechuudha. Dhuma saamuu kan namaa bareessu egaa waaqayyoodha. Nuti hin jalqabnaa milkeessanii fi dhumarraan kan nu geessisu waaqayyoodha jechuudha. Namni hin yaada namaa kan namaaf milkeessu garuu waaqayyoodha jechuudha. Kanaaf immoo waaqayyoo wanta gaarii yoo yaadne wanta gaarii yoo hojjenne wanni inni itti nu milkeessineef hin jiru jechuudha. Yeroo baay'ee uffatuma tokkoon viidiyoo isinii waraaba jechuudha. Maaliif inni si hojjettanii otoon isinii waraabate jiru nan waamama jechuudha. Yeroon uffata jijjiirradhee viidiyoo waraabu sana amma gana uffata sana ofirraa baasutti hin beektu. Araboonni obsa hin qabanii hin aaru jechuudha. Kana waan ta'eef yeroo baay'ee uffatuma tokkoon isinii waraaba uffata hojiitiin fi uffatuman mana keessa uffadhee hojjedhu jechuudha. Har'a indoom har'a hojiin qabu har'a boqonnaan qaba laaqanan hojjenne kanattan fataa hidhee viidiyoo irratti isinii deddeebi'aati jira malee hojii koo hojjechaa tanan jira jechuudha. Gaafa hojiin qabne gaafa firii ta'e viidiyoo 2, 3, 4 hojjedhee tanan lafa ka'a. Gaafa biizii ta'e immoo viidiyicha qofa isinii lakkisaa jechuudha. Argitanii yeroo qabu immoo yeroo keenya hundumaa sa'aatiidhaan yoo itti fayyadamne boru kaayyoon keenya kaayyoo xiqqoo ta'uu hin qabu. Kaayyoodhuma bakka ofiidhuma hojii xiqqoodhuma ishii banannee maal akkas ta'uu hin qabu. Kaayyoon keenya kaayyoo guddaa yaaduu qabna. Kaayyoo ofirra dabarree namoota biraa gargaaruu dandeenya. Waaqayyoo jedhetti waaqayyoo eeyyametti waaqayyoon milkeessatti kaayyoo bal'isnee yaaduu qabna. Argitanii isiniin jedha. Kanaafiyyuu immoo waaqayyoo qabannee wanti dhadhabnu tokko hin jiru. Iddoo guddaa ni geenya ni jijjiiramna. Kana gizeen jedhu nuti karaa hafuuratiinis karaa amantaa keenyaanis jabaachuu qabna. Viidiyoo galataanan hojjedha afaan lachuudhaan iyyuu afaan Amaariffaatiinis afaan Oromiffaatiinis yeroo godaansa keenya irratti abbootii keenya wangeela nu barsiisanii akka bakka jirrutti hojii keenyaaf amanamnu. Akkasumas immoo akka jaruma waliin hojjennu kanarree kabanyee hojjennu qarshii keenyarree asiraatii baasne too kanaaf akka seeran qabannu karaa dabaarra deebinee cubbuurra deebinee
iddoodhuma biyya lafaadhuma kana keessatti cuubbamnee jirru keessatti baanee xiqqoo gara lubbuu keenyatti gara laphee keenyatti deebinee waaqayyo akka jiru akka yaanu kan nu barsiisan abbootii keenya barsiisota wangeelaa akkasumas immoo faarfattoota keenya faaruu isaanii afaan lachiinii nu dhagaatii afaan biraatis egaa waan afaanuma lamaan waan nu jedhu jedhee tanani malee faaruu isaanii dhageenyee waaqayyo faarfattoota fi barsiisota keenyarra bulee nu jajjabeessati kan ture waaqa gaditti namas galateeffachuu ni barbaachisa viidiyoo galataa nan hojjedha. Kanaafuu laayivii nan galaa gizeen Itoophiyaa galee ammasitti garuu yuutuub chaanaalii kiyya sabiskiraayib gochuudhaan tiiktook chaanaalii kiyya immoo fooloo laayik sheer koppii linkii gochuudhaan maatii ta'uu hin dagatinaa isiniin jedha. Egaa jalqabni keenya garuma fuulduraatti duubatti hin deebinu amma uffata kan uffadhee yeroo isin waraabati jiru na waamu abeeti jedheetu nan deema jechuudha waadheetu argitanii uffata biraa jijjiirradhee ganaa mataa kiyyaa siifachi godhee maal gizeen jedhutti sa'aatiin qabu jechuudha gaafa kinoo ishee wajjin madaamitii wajjin manaa ba'uudha deemni uffata jijjiirradhee mataa koo sirreeffadhee yeroo sana daqiiqaa 2 daqiiqaa 3 kaadhee tana viidiyoo waraabaa jechuudha akkasiin malee jireenyi mana hormaa siree irratti ta'eeti miti jechuudha. Kanaafiyyuu garuu yoo jabaanne kaayyoo yoo qabaanne kaayyoo keenyaaf hin dadhabna hin dhibamna irrii barree dhabne kaayyoo keenya boru yaanne sana milkeeffachuudhaaf ni jabaanne jechuudha. Waaqayyoo gaditti abdii hin kunnu jireenya hundumtuu ni jijjiirama boru guyyaa gaarii ta'uu danda'a. Boru kan waaqayyooti maarree anis immoo obboloota kiyyaaf illee fakkeenya ta'uun barbaada jechuudha. Ijoollee gola madaamii keessa jiraniif haala fayyadama yeroo waan hundumarratti isiniin jedha. Kanaafiyyuu wal qabannee harka wal qabannee wal jajjabeessinee iddoo guddaa keenya ofirra dabarree biyya keenyaaf nama ta'uudha. Nuti abdii boruuti jechuudha. Kana waan ta'eef dhaloonni ijoolleen keenya dhaloonni nu immoo oomishnu immoo dhaloota waaqayyoon sodaatan qarshii qofa ari'uu miti. Qarshii sana biratti immoo waaqayyoon keenya qarshiidhaa walitti immoo waaqayyoon keenya qabannee waaqayyoon keenya galateeffachaati. Karaa lamaaniyyuu albee qarame ta'uu qabna jechuudha. Argitanii karaa biyya lafaatis karaa immoo lubbuu keenyatiifis jechuudha. Waggaa kuma miti biyya lafaa kanarra kan jiran guyyaa lubbuun keenya darbu hin beeknu waan ta'eef qophoofnee wanta waaqayyo jaalatu tokko hojjechaati yoo cubbuu irree hojjenne gaabbii galaati waaqayyo keenya waliin jiraannee jireenya biyya lafaa kana xumuruu qabna isiniin jedha gaa'is guyyaa dabarru hin beeknu guyyaa waaqayyoon waamu hin beeknu kanaafiyyuu karaa lamaaniyyuu albee qara qabu ta'uu qabna isiniin jedha. Egaa maarree baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja waan hordoftaniif guddaa galatooma. Egaa yaada tokko immoo viidiyoo isiniifan hojjedha har'a guyyaa boqonnaa kootitti gaa'is ingirii waliin haasofna viidiyoo tokko waraabee kana lafa godha jechuudha. Jabaadhaa ijoolleen gola madaamii keessa jirtan ijoolleen biyyarree jirtan warri rakkina keessa jirtan warri gadda keessa jirtan warri boo'icha keessa jirtan warri abdii kutannaa keessa jirtan jireenyi kiyyeen jijjiirramuu laata yaa waaqayyo seenaa koom jijjiirte yooma si galateeffadha yooma ragaa sii baay'ettanii warri kadhannaa gochaa jirtan waaqayyo guyyaa tokko gara keessanii dhufa abdiidhaan waaqayyoon keessan eeggadhaa abdiin kutinaadha. Waaqayyo abdadhaa waaqayyo gargaaraa keenya waaqayyo tiksee keenya waaqayyo bifa keenya waaqayyo afaan keenya waaqayyo bareedina keenya jechuudha. Kana waan ta'eef egaa rabbiin qabannee wanti dadhabne tokko hin jiru. Guddaa isin jaalladha. Turtii gaarii horaa bulaa nagaannaa tura nagaatti.